Harkafuun akkam jirtu kun kan daawwatattee jirtan OBN International keessummaan of biraa qaba keessummaan koo har'a hooggansaa olaanaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaadha. Obbo Baqqalaa Garbaa gamana dhufanii Ameerikaa kaabaa jiru. Haala yeroo irratti haasa'uudhaaf obbo Baqqalaan har'a istuudiyoo keenya Minisootaatti argamu keessa na waliin jiru. Baga nagaan dhuftan obbo Baqqalaa. Atillee baga naaf hirte. Deemsa irra jirtu egaa isa dhuftan asis dhuftaniitu gara Washington DC Dr. Mararaa wajjin deemtanii uummataa wajjin wal argitaniitu asittis immoo dhuftanii uummataa wajjin wal argitaniitu maaltu gamana sin fide? Jalqabaan kanan dhufee fi dhuunfaadhumaan yeroo xiqqoodhaaf asumatti yeroo boqonnaa dabarsee deebi'uudhaaf ture. Garuu Profeesar Mararaan biyyaati eega dhadheetii walgahii tokko gaggeessinee uummata haasofsiifne gaariidha sababii jedheef inni eeganni dhufeen booda sagantaan an duraan hin yaadne asittis DC'ttis haa ta'u Minneapolis'tti gaggeessine amma torban dhufuu kana immoo Atlaantaatti gaggeessuudhaaf jirra. Egaa yeroo isin biyya turtan haalli itti biyyi turte akka biraadha erga isin biyya as geessanii booda immoo wanti biyya keessatti uumamee waan biraadha. Mee haala sana wal qabsiisee yeroo uummataa wajjin wal argitan uummanni akkamitti waa'ee biyyaa isin gaafataa ture? Uummanni yoomiyyuu caalaa yeroo ammaa kana yaaddoo keessa jira waa'ee uummata keenyaa fi adeemsa siyaasa keenyaa. Kuni nama biyya keessa jirus haa ta'u nama biyya alaa jiru hunduma isaa yaaddessaa. Egeree saba keenyaa uummata keenyaa waan murteessuudha wanti gaggeeffamaa jiru. Kuni waggootuma dheeraatii jalqabee itti fufiinsaan waan deemaa jiruti amma mataansaa adda bahee achi as bahee haala nama sodaachisu irra gahee irraan kan hafe durumaatii jalqabee kan deemaa jirudha. Jalqabee egaa humnoota lamatu ture biyya kana keessatti jechuu dandeenya. Humna walqixxummaa barbaaduu fi humna immoo sirna durii sana tursiisee aangoo dur qabu sana olaantummaadhaan itti fufsiisuu barbaadutu jira. Sababii kanaatii fi caaseffamni mootummaa kun amma federaalizimii sabdaneessaa irraatii gara tokkummaa yookaan tokkeessaatti yuunitarii jennee waamnu sanatti akka deebi'uuf jalqabanii kan yaada qabantu turani. Kana immoo yaada isaanii kana bifa adda addaatiin bakkaan gaachuudhaaf yaaliin godhamaa tureera. Karaa beekamus karaa hin beekamnes uummanni immoo waan kun akka inni jalaa fashalaa'u hin barbaanne immoo akkuma kana ejjennoodhaan jala dhaabbataa tureera. Amma gaa yeroo ce'umsaa kana keessa haalli gaariin uumameera kan jedhudha natti fakkaata. Humnoonni tokkeessaa jedhamanii waamaman kun kan isaan arganneerra jedhanii yaadani. Sababii kanaatii fi amma karaalee adda addaa fayyadamuudhaan biyya kana keessatti hokkarri akka ka'u, jeequmsi akka ka'u, rakkoon akka ka'u, rakkoon sun hundumtuu immoo sababii federaalizimii sabdaneessaa kanaatiin kan dhufeedha jedhanii agarsiisanii addunyaattis mul'isanii uummatattis fakkeessanii sirni kun yookaanis immoo caaseffamni mootummaa bifa kanaan caaseffame kun akka inni hafu yookaanis immoo irra deebi'amee akka ilaalamu wanti hundumtuu akka jijjiiramu heerri mootummaa akka jijjiiramu daangaan naannolee gidduu jiran akka jijjiiramu bifti naannolee kunillee akka inni jijjiiramu. Bifa kanaatiin immoo olaantummaan saba tokkoo fi afaan tokkoo fi amantii tokkoo sun deebi'ee ni dhufa jedhaniiti kan yaadamaa jiru. Kanumarraa kan ka'edha kanatu amma jabaatee achi as bahee humna godhatee dhaabbilee yookaan instituushinii adda addaatiin deeggaramee beektotaatiin deeggaramee kan oofamaa jiru kan deemaa jiru isadha. Uummati keenya kun baay'ee yaaddessee gaaffilee hedduutu dhiyaachaa ture. Nus immoo hubannoo qabnuu fi akkamittiin hiikamuun akka irra jirus immoo akkuma kana yaada tokko kennineerraaf jechuudha. Waggoottan 27 darbanii humni akka kanatti yaadu yeroo itti mataa gadi qabatee turetu ture federaalizimiin namni hundumtuu afaan isaatiin barataa sun babal'ataa dhufe har'a maaltu akka isaan boqool qabatanii dhimma kanarratti dudduubatti deebi'anii yaadan isaan taasisaa jira? Egaa akkuma amma sitti muudhaaf yaale jalqabeeyyuu mataa gadi qabachuun sunii sirriidha jedhanii amananii hin turre yeroodha kan eeggatamaa ture. Amma immoo tokkoffaa namoonni yaada kana tarkaanfachiisan biyya alaa turan baay'inaan biyya keessatti galuu isaaniiti.
dhaabbileen biyya alaa turan karaa adda addaa irratti hojjechaa turan gara biyya keessaatti galuu isaaniitu. Dhaabbilee biyya keessa taa'anii kana oofaa jiranii wajjin naqanii harka wal qabatanii wal simachuu danda'u isaaniiti. Mootummaan amma jiru kun immoo mootummaa araaraa kan jaalalaatiin saba Itoophiyaa kana yookaan biyya Itoophiyaa kana gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisudha jedhee wayitanni waadaa seenee bifa kanaatiin yeroo inni itti fufu immoo harka isaa micciiranii gara ofii barbaadanitti geeffachuudhaaf fudhatanii deemuudhaaf oofuudhaaf yeroon isaa ammadha jedhanii kan isaan yaadaniif. Keessumaatti mootummaan aangoo namoonni aangoo mootummaa isa guddaarra jiran muummicha ministeeraatti jalqabee kana yookaan nu deeggaruu yoo nu deeggaruu baatanis waan kanatti nu jala hin dhaabbatan jedhanii waan amanan fakkaata. Jaalalaan tokkummaadhaan biyya kana ceesifnaa jibba kanaan dura ture hin dhiifnaa walqixxummaa sabaaf sablammootaa ni ijaarraa. Waa'ee garaagarummaa keenya haasa'urra immoo waa'ee tokkummaa keenya leellisuutu irra caala. Waan seenaa kanaan dura darbe irrattis immoo baay'isnee xiyyeeffachuu osoo hin taane waan sichi hojjechuu irratti xiyyeeffachuu qabna jedhanii jalqabanii waan isaan dubbachaa turan kan guddisanii bifa biraatiin hubachuurraan kan ka'e yeroon keenya ammadha kanatti fayyadamuu qabna. Kanaatiif caasaa mootummaa aangoo guusa olaanaarra jiru kana harka keenyatti qabannee ni deemnaa jedhaniiti natti fakkaata. Namoota mana hidhaa turan illee anaan illee otoo nafin jechuudha. Jalqaba mana hidhaatii akka baaneen gara sanatti nu harkisuudhaaf waa'een sabummaa akka hin kaaneef, waa'een sabboonummaa akka hin kaaneef, waa'een eenyummaa akka hin kaaneef hundumtuu gara tokkummaa Itoophiyaa tokkummaa biyya kanaa kan jibbu hin jiru. Garuu tokkummaa isa afaan tokko fayyadamanii tokkeessan, isa amantii tokko jalatti gurmaan, isa aadaa tokko nyaata wal fakkaatu tokko uffata wal fakkaatu tokko uffatan gara sanatti deemsisuudhaaf yaalii guddaadha kan godhamaa ture. Garuu gaafa ilaalamu immoo saboonni mirga isaanii barbaadu, eenyummaa isaanii barbaadu, afaan isaanii barbaadu. Kun hundumtuu yeroo inni ta'uu didu amma gara isa itti aanutti kan deemame miidiyaalee isaaniitti hedduminaan fayyadamu, hokkara bakka adda addaatti kaasu. Hokkarri kun immoo sababii federaalizimii sabdaneessaa kanaatiif dhufe kan jedhuudhaan miidiyaaleen isaanii kun hordofaniitu waan kana babal'isaa deemu. Kanaaf egaa yeroon isaa amma jedhamee kan inni ka'amee fi hooggansi nu deeggaruu danda'u yookaanis immoo yoo xiqqaate nuun hin mormine har'a argameera. Ishii kanatti qaaba kanatti fayyadamuu qabna jedhaniiti natti fakkaata kan yeroo kana filataniif. Hubannoo keessan irraati akka itti siqeenya siyaasaa biyya sanaa keessatti nama akka waa hundumaa quba qabuutti yeroo ilaaltan hooggansi aangoorra jiru kun yaada sana nama tarkaanfachiisan fakkaatu moo dhuguma araaraaf tokkummaadhaaf jedhanii kan isaan gara gidduutti dhufan fakkaata? Egaa waan kana kan waa'ee yaada namaa beekuun nama rakkisaa. Waa'ee kaayyoo nama tokkos haa ta'u, dhaaba tokkos haa ta'u, murna tokkos haa ta'u bal'inaan hubachuun nama rakkisaa. Waan inni ittiin madaalamu waan dubbatamuu fi waan hojjetamu wal bira qabanii ilaaluudhaan jalqabee geeddaramsi kun dhufeera yeroo jedhamu haasaa muummichi ministeeraa godhan tureera. Yeroo sana namni hundumtuu itti gammadeera. Maaliif tokkummaa biyya kanaa namni jibbu hin turre. Jaalalli sabaaf sablammoota gidduu akka inni bu'uuf kan jibbu kan mormu hin turre. Walqixxummaa saba kanaa kan jibbuu fi kan mormu hin turre. Sababii kanaatiif kan ammoo gochuudhaaf qaamni bilisa ta'ee sabaaf sablammiiwwan hundumtuu hundumaa ija tokkoon ilaalu uumamuu isaatiif yookaanis immoo kanaaf kan waadaa seenu argamuu isaatiif namni hundumtuu abdii godhatee ture. Egaa akkuma dubbannu akkuma ilaalaa jirru gammachuun yeroo sana ture har'a qaama hundumaa bira hin jiru.
Maaliif qaamni hundumtuu gara isaatti harkifachuudhaaf yaalii inni godhirraan kan ka'e akka sanatti deemuuf yeroo inni diduu qaamni aangoorra jiru bifa sanaatiin deemuuf yeroo inni diduu hundumtuu muufii irratti kaaseera. Kanaatiif amma wanti ifa ta'ee argamu tokko yoo ilaalame amma mootummaa gara olii aangoosa guddaa qabatee jiru yoo ilaalle qaamni itti gammadaa jiru hin jiru gara hundumaaniyyuu jechuudha. Kun dhuguma carraa dhabuudha rakkoo guddaadha biyya kanaafis akkuma namootaattis immoo akkuma murnaattis akka nama biyya hoogganuuttis akkuma dhala namaattis yoo ilaalle nama gaddisiisa yeroo haala akkasii keessa yeroo seenamu jechuudha. Kanaaf ani namni beekaa wayi tokko balleessaa jedhee hin yaadu bifa kanaatiin isiin amanu garuu namni hundumtuutti gammaduu dhiisuu isaatiin nuti akka Oromootti fakkeenyaatiif gaaffii sabni Oromoo gaafa sana gaafataa ture abdiin inni qabu ture innuu deebi'a jedhee kan inni hawwaa ture waan baay'een hin deebine. Deebi'uu dhabuuyyuu miti suutumaan kan inni argateyyuu irra ciccitaa dhufuudhaan mirginni aga tokko harka isaatti galfateera jedhuyyuu harkaa bahaa deemuu irraan kan ka'e baay'ee gaddeera. Isa abdates immoo akka waan inni fashalaa'eetti qabsoon isaas akka waan inni irraa fudhatameetti lakkaa'eera. Qaamni biroonis akkuma kana ofii isaaniitii olaantummaa isa duraa sana dhibbaa dhibbatti ni dhuunfannaa deebinee ni arganna. Karaa kana yoo deemnee karaa imaammata mootummaa isa ta'u karaa harka laf jalaatiin hojjechuun isa ta'u deebinee olaantummaa keenya sana ni argannaa ni gonfanna jedhanii bifa yaadaniin sababii deemuu fi dideen isaanillee itti gammachuu hin qaban jechuudha. Kanaaf ammas egaa wanni biyya kana keessatti wanni ta'uu qabu kan nutti fakkaatutti namuu mirga isaanuma barbaada. Sabni hundumtuu mirga isaanuma barbaada. Akka ofiisaati mirga isaa barbaadu qaamni biraas akka inni barbaadu sabni biraas akka inni barbaadu hubachuu dadhabuudha. Kanaaf inni tokko kophee isa tokko keessa taa'ee iddoo isa tokko of kaa'ee ilaalee akka barbaadu innis hin barbaada jedhee wal hubate yoo kana ta'uu baate eessallee deemuu akka hin dandeenye baree gara giddu galeessaatti dhufee mirga walii kabajuu baruun keessumaati sirna federaalizimii sabdaneessaa ijaaruudhaaf jalqabne kana jabeessinee otoo itti fufnee biyyattiidhaafis nagaa fi tasgabbii ni uumaa deebisnee gara tasgabbii kaleessa turreetti illee nu deebisaa gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf illee haala nu mijeessa kan jedhuun yaada qabaan. Yeroo adda addaatti Adduwaawayin gara dhaaba tokkotti dhufee dhaaba tokko ta'ee gadi ba'uudhaaf haasaan jedhamu haasa'amaatti jira. Yeroo ammaa immoo dhiibee dhufeeyyuu hoogganoota irraatii dhagaatti jira. Inni kun immoo kanneen federeeshinii sabdanneessaa sana diiga kan jedhanii yaadan jiru. Isin akka dhaaba keessanitti keessumaa immoo qaama hooggansa olaanaa federaalistii Oromoo keessaa nam tokko akkamitti yaaddu? Dhaabbileen kun durumaanuu maaliif gurmaa'anii jennee yoo ilaalle kaayyoo kaleessa gurmaa'aniif bakkaan ga'aniiru yoo jenne hin geenye. Kaleessa maaliif ijaaramanii mirga saba isaaniitu tuqame. Fakkeenyaatiif maqaa Oromootiin dhaabbileen ijaaraman kan isaan ijaaramanii fi mirgi saba kanaa biyya kana keessatti walqixxummaan kabajamaa fi hin jiru. Seenaansa qaama seenaa biyya kanaa ta'ee keessatti mul'ataa hin jiru. Aadaansa qaama aadaa biyya kanaa ta'ee keessatti calaqqisaa hin jiru. Dinagdee keessattis hawaasummaa keessattis siyaasa keessattis akka baay'ina isaatii fi akka dandeettii isaatii fi akka teessuma isaatiitti keessatti qooda fudhataa hin jiru. Sababii kaniif miidhaan irra ga'eera. Kanammoo kan jala dhaabbatee kan qolatu mirga isaa kan deebisisuuf dhaabbi jiraachuu turre jira jedheeti dhaabbileen Oromoo kan isaan ijaaraman. Kanaaf dhaabbileen kun kan isaan faayidaa ala ta'an yoo isaan kan isaan ofii isaaniitiin egaa ammaan booda barbaachisummaan keenya raawwateera kan isaan jechuu yoo danda'a kan isaan danda'an gaaffileen kun hundumtuu gaafa isaan deebi'anidha. Gaaffileen kun deebi'aa hin jiran ammallee hin jiran sababii kanaaf
amma dhaabni kamiyyuu kan mootummaa keessa jiru isa ta'uu kan mootummaan ala jiru dhaabni sabummaa irratti hundaa'anii amma dhaaba biraa wajjiniin walitti baqu jechuun kun waan fakkaatu miti. Maaliif yookaan gaaffilee saba sanii dhiisuudha. Gaaffilee saba sanii hin deebisnuu jedhanii baqachuudha. Kanarraatiin kan hafe waan ijaaramaniif bakkaan hin geenye waan ta'eef yeroo isaan miti amma yeroo isaan miti. Kuni kan inni silaatii kan inni dhugoomuu kan inni danda'u hooggantoonni walii galanii waliin hojjechuurraan kan ka'e amala walii sirriitti hubatanii kaayyoo walii sirriitti hubatanii wal hubachuu danda'anii wal amanuu danda'anii innis akkuma koo saba koof dhaabbata anis akkuma isaan saba isaatiif dhaabbadha sadarkaa jedhurra gahuu danda'anii ani jiraadhes jiraachuu baates mirgi saba kanaa kabajamuunsa in oolu jechuu danda'uurra yoo ga'anidha. Kanarra gahuu miti hooggannoonni dhaabbilee amma walitti dabalamna jedhanii kuni ija keessa wal ilaalanii nagaan walitti haasa'uullee nagaa wal gaafachuullee sadarkaa hin dandeenye irra ga'anii jiru. Utuu kun hin ta'in ofii isaaniitiyyuu osoo wal hin barin osoo isaaniitii ofiifuma isaaniitiyyuu kaayyoon isaanii maal akka ta'e osoo hin barin achi galagalanii saba isaanii waan biraa gorsaa iddoo biraatti immoo dhufanii waan biraa haasaa osoo jiranii wal amantaan osoo hin jiraatin wal jibbiinsi gidduu isaanii guddachaa babal'achaa yeroo deemaa jiru kanatti sababii isaaniitiif immoo uummata isaaniillee garaagarummaa isaa bal'isaa yeroo jiran kanatti gara paartii tokkotti deemna jechuun hundumti keessan callisaa akkuma feenetti isin bulchinaa jedhee qaamumti tokko humnaan kan walitti qabaa jiru fakkaata. Biyyi kun yoomiyyuu caalaa yeroo adda addummaan itti bal'ateedha amma. Kanaatiif yeroo tokkummaa yeroo walitti baquu yeroo itti yaadan iyyuu miti. Tasumayyuu yaadamu. Paartii Afriidha kan walitti dhufee addu'aa wayii dhaabe. Paartileen kun arfan itti walii galuu danda'uu qabu. Qaamnumti ta'e tokko ka'ee walitti baquun dirqamadha yoo jedhee kan murteessu ta'e. Paartiin kun arfan itti walii gala. Tokkoffaa paartiin afur keessaati tokko murtee sana keessa akka hin qabne akka hin barbaanne TPLF akka hin amanne ifatti ibsee jira. Kanaaf kan walitti baqu kan addawaawuudha jechuudhaaf iyyuu hin danda'amu. Akka addawaawuutti murteessu yoo ta'e TPLF keessa jira. TPLF keessa hin jiru taanaan yoo xiqqaate addawaawuu miti jechuudha. Waan biraadha kun. Waan biraatu walitti baqee jechuudha. Addawaawuu maal ta'ee jedhan seeraanis yoo ilaalame waan deemsisu nutti hin fakkaatu kun. Kanaaf isaanuma gidduuyyuu immoo dhaabbilee biroo gidduuyyuu hooggansisaa fakkeenyaatiif kanuma ODP yoo fudhanne ODP'n guutummaatti kana irratti walii galeera. Isaanuma gidduuyyuu hooggansisaanii gidduuyyuu waan kana irratti garaagarummaan hin jiru. Dhaaba gidduuttiyyuu tokkummaa tuunuumin dhaaba biraa wajjiniin tokkummaa uumuu tokkummaa miti walitti baqanii baduu sadarkaa kanarra kan nama geessisuudha yoo jenne kan sadarkaa sanarra geessisu miti. Karaa seeraas immoo yoo heera mootummaatiinis yoo ilaalle walitti baquun kun rakkinaalee hedduu akka qabu numa mul'ata. Sababii kanaaf nuyi akka keenyatti yeroo isaati jenne hin yaannuun yoo dhuguma biyyaatiif yaadama yoo ta'e yoo dhuguma tokkummaa biyyaatiif yaadama yoo ta'e walitti baquun kun yaadii paartii tokko ijaaruu kun yeroonsaa amma jenne hin yaannu nuti. Tasumayyuu yeroonsaa amma ta'uu hin danda'u. Yeroo adda addaatti namoonni addawaawwii irraa yerootti abdii kutanii matumaayyuu addawaawwiin biyyattii gargar diigee rakkoo addawaawwiin uumetu abbaa hirrummaa fide kan jedhan jiru. Akka paartii Oromoo tokkootti addawaawwiin yoo diigame yoo paartiin Oromoo jabaa jiraate rakkoo maalii qaba? Egaa amma waa'ee heeraan deemuuti. Amma xiqqaatu guddatu heera qabna jennee jirra. Heera kana jalatti hundumti keenya kan hojjechaa jiru. Akka heera kanaatti immoo kan sagalee kennamee fi amma immoo heera jedhee aangoorra kan jiru addawaawiidha. Kanaatiif gara sirna dimookiraasiitti hin deemnaa humnaan hin deemnu yookaanis immoo nu hin taane jennee humnaan cabsinee hin deemnu jedhameeti gara ce'umsa kanaa keessa kan seename. Malee waggaa 2 dura addawaawii cabsanii humni qabsoo jalqabe suni aangoo harkatti galfachuuf sadarkaatti danda'amu tureera jechuudha. Kun kan ta'eef
dimokiraatessuudha biyya kana. Diiganii deebisanii ijaaruu osoo hin taane waan hundumaa bishaanitti naqanii yookaan gubanii balleessanii haaraa immoo deebisanii ijaaruun kun kanaan dura yeroo baay'ee yaallee milkaa'utti dadhabneerra. Kanaatiif waan uumama qabnu kana fooyyessaa deemnee filannootti yaannu geessanii filannoodhaan mootummaa ofii filanneen ni bulla. Gaafa sana waan hundumtuu mootummaa haaraa sanaan mootummaa uummanni filate sanaatiin deebii ni argata. Heera jijjiiruun yoo barbaachise gara uummataatti ni dhiyaata. Bifa sanaatiin ni fooyya'a. Gara biraa barreessuun yoo barbaachise immoo heera biraa baasuunis yoo barbaachise bifa sanaatiin ni raawwata. Ammasitti garuu qoodi mootummaa kana gara ceesisee gara filannootti geessuudha. Kanaafiti dhaabi biraan bakka kana bu'uu hin danda'u. Dhaabi biraan bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif ka'umsumti isaa jalqabumti isaa heerri kun eegamuudha. Utuu heerri kun cabeera badeeratu jedhame immoo abbumti fedhee abbumti yeroo sana bu'ee aangoo fudhachuu ni danda'a ture. Kun immoo gara jeequmsaatti akka hin geessineef hundumtuu itti gaafatama kanaa qabna. Biyya keenya tikfachuu qabna, oolfachuu qabna. Rakkoo keessa seenurraati oolfachuu qabna. Sababii kanaaf immoo kan nu hafte waggaa tokkoo fi akkas yookaan waggaa lamadha. Ishee kana eegganne mootummaan dhumtee amma jiru kun rakkoo isaa wajjin yoo haa ta'u gara filannootti geessee nu haa ceesisu. Gaafa sana mootummaa ofii keenya gaafa qabaannu rakkoo keenya hundumaatiif hiika ni arganna yookaanis immoo hiikuu ni jalqabnaa kan jedhudha. Malee waan hundumaa mootummaan kun amma ni deebisaa miti yeroo sana iyyuu jechuudha. Nuti akkaataan nuti itti hubannu akkasumadha. Kan duraan akka paartiitti kan nuti dhiibaa turre mootummaan hunduma keessaatii bahe tokko osoo ijaaramee gaariidha kan jedhu ture. Haa ta'uti yaadi kun baay'ee karaa baay'ee siin deeggaramne ture. Kanaaf mootummaa dhumtamma jiru kun nu haa ceesisu garuu si haa ceesisu filannoon ifaa fi bilisa ta'e kan hundumtuu keessatti qooda fudhate eega geggeeffameen booda mootummaa haaraanaa ijaaramu gara jedhutti ture jechuudha. Kanaaf dhaaba Oromoo gara biraan aangoo qabachuunsaa yeroo sana wannoon ture heeraan deeggaramaa hin turre heerri immoo haa turuudha kan. Kanaaf seeratu dhorkaa jechuudha akka isaan kanan goone. Amma seera osoo hin taane heeruma mootummaati. Aangoon kan qabatamu filannoo qofaan fedha uummataa qofaan kan jedhudha. Kanaaf mootummaan amma aangoorra jiru kun uummatatu filate yoo jechuu baanne iyyuu uummatatu filate jedhee dhaabni waan kana olaantummaadhaan geggeessu boordiin filannoo labseera. Dhaaba kanatu mo'ee. Kanaatiif mootummaan biyya kana waggoota 5 kanaaf dhaaba kanaadha jedhee lafa kaa'eera. Kanaatiif falmee yookaan humnaan yookaan seeraan hamma hin jijjiiramnetti isuma sanatu hojiirra oole jechuudha. Kanaaf heeraan hin deeggaramu mootummaa gara biraan yookaan dhaabi biraan bakka sana qabachuun hin deeggaramu jechuudha. Falmii tokko irratti yeroo isin filannoon yeroo isaa eeggate ta'uu qaba jettanii falmitan nan arga. Filannoon yoomi kan inni geggeeffamu biyya sana keessatti? Filannoon egaa akkuma beekamu waggaa 5 geggeeffama. 2015tti geggeessineerra akka kan faranjiitti ammoo 2020 caamsaa dhufuu kana keessatti geggeessina jechuudha. Waggaa 5 eegee filannoon geggeeffamuun dirqama akka ta'e heerri mootummaa tumeera. Kana eeguunis immoo barbaachisaadha. Maaliif heerri kun akka hin tuqamnedha gatiin hundumtuu kan kaffalameef akka hin tuqamnedha. Akkuma sila siin jedhe uummanni qabsoorra ture waggaa hedduu kana qabsoorra ture addawaawii kuffisuu mootummaa kana kuffisuu kan gahe eega gaheetiin booda garuu immoo heeruma kanaan buluu wayya diigamuu hin qabu. Diigamsi kuni diigumsuma gara biraa wal dhalaa deemaa kana keessaati geengoo kana keessaati cabsinee ni baana. Heera kana eegganneetuma itti fufnaa. Waggaa tokkoof walakkaadha kan fuula keenya kan dura jiru nu dura jiru kana eegganneetuma gara filannootti dhiyaanna kan jedhudha jechuudha. Kanaaf nuyi ammallee heera sana yoomiyyuu taanaan heeraafidha kan nuti falminu nuti yoomiyyuu taanaan heerri kun dhibbatti heera gaariidha jennee miti hundumaa kan fayyadudha jennee miti garuu ni hojjechiisa yoo xiqqaate
filannoon kun akka hin geggeeffamneef waan dhorku hin qabu. Yookaanis immoo danqaa waan itti uumuu hin qabu, waan itti ta'uu hin qabu waan ta'eetiif filannoon yeroo isaa eeggatee geggeeffamuun dirqama isaa. Caamsaadha yoo ta'e waggaa tokkoof walakkaan ta'u gara ji'a 8 tofa. Isa yeroo jijjiiramni kun dhufee dubbadhaan. Isa yeroo gaafa sana jechuu kooti malee amma kana fi ji'a 7 yookaan ji'a 7. Egaa ji'a 7 kana keessatti isin akka ofeekootti hammam lafa gadi qabatanii uummata bira geessanii sagantaa siyaasaa ittiin biyyattii gara fuulduraatti geggeessuudhaaf jirtan uummataaf ibsitanii duula filannootiif qophaa'aatti jirtu maaliifin jedhee haalli amma jiru yeroo hundumaa ajandaa adda addaatu dhalataa bulaatti jira namoonni paartileen siyaasaas ajandaa madhalataa buluuf deebisaatti jiru malee yeroo itti of qopheessaa jiran hin jiru. Heera qofaa tiksuudhaaf inni sun jabina keessan irratti rakkoo uumu. Ilaa tokkoffaa dhaabbileen siyaasaa ofii isaanii dhaabbatanii kaayyoo isaanii ibsanii duula filannaa geggeessanii yeroo kana hundumaa argatanii dhuguma kaadhimama dhiyeeffatanii kana gidduutti raawwatu inni jedhu dhuguma gaaffii gaariidha. Garuu rakkooleen uumaman kun hundumtuu eenyummaa dhaabbilee siyaasaa kana saaxilaa deemu. Uummata biratti dhaabni kan maaliif akka dhaabbate, eenyu maaliif akka ta'e, eenyu aantummaa uummataa akka qabu, eenyu akka hin qabne, eenyu akka isaa baasuu danda'u, eenyu immoo akka isaa wajjin tarkaanfachuu akka hin dandeenye, eenyuun akka amanu, eenyuun amanuu akka dhiisu uummataatii fi rakkooleen uumaman kun hundumtuu barnoota ta'aa deemu. Duulli na filadhaa geggeeffamaa jira jechuudhaaf illee ni dandeenya. Maaliif uummanni taa'ee caqasaa jira? Waan hundumaa kana ilaalaa jira. Eenyu maal akka gochaa akka jirullee argaa jira. Kanaatiif murteeffataa gara tokkotti deemaa jira. Kun naa ta'a, kun immoo naan ta'u, kun isa yaaduu geggeessa, kun immoo faallaa mirga kootiiti kan inni deemaa jiru. Yoo abaluuf abaluu yoo dhiyaatanii kan jedhu ammoo jalqabellee sammuu keessaa qaba jechuudha. Akkuma kanaan dura beeknu immoo filannoon kanaan dura geggeeffamaa turan duulli na filadhaa kan isaanii geggeeffamaa kan inni ture ji'a 3 yookaan 4 caalaaf hin turre jechuudha. Dhuguma amma haalli kanaan dura turee fi amma keessa jirru xiqqoo kan wal caaluudha. Amma nageenyi yoomiyyuu caalaa yeroo inni itti rakkoo keessa seenee jiruudha. Haa ta'uti amma sabdii tokko qabna nuti. Nageenyi kuni wanti nageenya booressu keessaatii tokko uummatuma waanuma yookaanis immoo mootummaa ofiisaatiin filateen bulaa sababii hin jirreefidha. Kunooti ji'a 7 booda ofii keetiin of bulchitaa. Kanaatiif tasgabbaa'ee yoo jedhan uummanni illee ni tasgabbaa'a. Paartileen siyaasaa illee dhuguma filatamuu barbaadu yoo ta'e, dhuguma uummata kanaaf karoora qabu yoo ta'e, dhuguma aangoo isaaniitiin ala waa'ee saba kanaallee ni yaadu yoo ta'e, egeree saba kanaa ni yaadu yoo ta'e, dantaa isaanii qofa fageessanii shallagaa hin jiran yoo ta'e, gara filannoo kanatti geessanii waan qaban qofa uummata isaaniif dhiyeessuudha. Okkara amma deemaa jiru kan hundumaa dhaabuudha. Dantaa siyaasaa yookaan bu'aa siyaasaa irraa argachuudhaaf isa tokko walitti buusanii waan biraa hojjechuu kana dhiisanii kana yoo gochuu yoo danda'ani ji'ootuma hafan kana keessatti hojii guddaan hojjetamuu ni danda'a. Kanaan duras immoo ji'uma 2 ji'a 3 gidduutti filannoodhaaf dhiyaannee beenna. Dhiyaannees immoo bu'aa gaarii irraa galmeessisnee beenna. Filannoon amma geggeeffamu immoo dhibbatti sanyii Ameerikaatti yookaan Awuroopaatti geggeeffamu osoo hin taane jalqabbii sirna dimookiraasii ijaaruu, jalqabbii amantaa uummataa argachuu ta'uu garuu ni danda'a jenneeti yaannaa. Dhibba garuu muda malee kan mudaa hin qabne ta'a jennee abdiin qabnu. Paartiin keessan yeroo filannoodhaaf dhiyaatu biyyattii hoogganuudhaaf gara filannootti deemamoo Oromiyaa qofaa irratti fuulleeffattanii deemaa jirtu? Paartiin keenya paartii biyyoolessaati yookaanis immoo kan Oromiyaa keessa miti. Laayisensiin nuyi qabnus akka paartiitti nuyi yoo xiqqaatee naannolee 5-6 keessatti ni dorgomna. Kan nuti hin dorgomne Tigraay keessatti qofadha. Bakka naannoo Amaaraa keessatti hin dorgomna, Somaalee keessatti hin dorgomna, Kibba keessatti hin dorgomna,
Benishangul Gumuz keessatti illee dorgomna, Gambeela keessatti illee hin dorgomna jennee yaanna. Kanaaf immoo laayisensii isaa qabna. Maaliif bakka Oromoon jiran hundumaa ga'uudhaaf wannoon keenya nuuf hayyama. Qunnamtii tokko tokkos hin qabna, bakka tokko tokkotti waajjiraalee ni qabna. Kana sababii ta'eetii fi nuti tokkoffaa naannolee baay'ee keessatti socho'uun keenya Itoophiyaa keessatti qooda qabaachuu keenyaaf yookaanis immoo bulchuu barbaaduu keenyaaf wanta tokko agarsiisa tokkodha. Inni lammaffaan dhaabbilee siyaasaa biroo wajjiniin hariiroo qabna Madirak kan jedhamu fakkeenyaatiif. Nuti Oromiyaa keessatti qofa yoo moonee fi bakka tokko tokko yoo dabalannellee marcuma 180 qofa yookaanis immoo isaa ol miti kan nuti argachuu dandeenyu. Marcuma 180 immoo mootummaa ijaaruudhaaf yookaanis immoo biyya bulchuudhaaf nu dandeessisu. Yoo xiqqaate 274 qabaachuu qabna. Kana argachuudhaaf dhaabbilee biroo wajjiniin hariiroo uummachuun isaanii wajjiniin waltumsuun wal bira dhaabbachuun sagalee walitti dabalachuun dirqama. Kanaatiif dhaabbileen sirna federaalizimii sabdaneessaa mirgaa sabaaf sablammiiwwanii kabajan eenyu fa'i kan jedhu isaanii waliin haasofnee akka bu'uuraatti dhaabbata Madirak jedhu qabna wal faana. Kana keessatti dhaabni Tigraay keessa jiru, dhaabni Sidaamaa keessa jira, dhaabni Kibbaa keessa jira, dhaabni Social Democratic Party keessa jira, kan keenya jira, kabiroollee yoo dhufan gara fuulduraatti illee hammachuu ni dandeenya. Kanaaf isaanii wajjin walii gallee mootummaa coalition yookaanis immoo walii galtee paartileetiin ijaarame tokko ijaarachuudhaaf fedhii guddaa qabna. Itoophiyaa ishee bor ijaaramte yookaan filannoo booddee mootummaa ijaaramu kana keessatti qooda guddaa qabaanna jennee yaadna nuti. Egaa amma yoo ilaalle haalli biyya keenya keessa jiru keessumaatti gara Gujii kana yoo deemne gara Lixa Wallaggaa yoo deemne haala uummata rakkoo adda addaa keessa jirutu jira. Nageenyi baay'ee boora'eera. Lixa Wallaggaa fi Gujii qofaamini amma immoo giddu galeessa irratti iyyuu immoo yeroo adda addaatti akkuma tibbana mudachaatti ture rakkoo amma nagawtu dhalataatti jira. Haala kana keessatti filannootti deemuun amma amansiisaadha. Egaa lamma akkaataan itti deemamaa jiru yoo booddee hin kaaftaaf inni isaa keen beeku hoggansi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gidduu gaaddisii hoggansa Oromoo tokko dhaabbatee jira. Paartilee siyaasaa jiran keessaati walitti ba'anii isaan kuni yoo danda'ame gara paartii tokkotti yoo ta'u baate immoo gara koalishinii tokkotti deemnee nageenya Oromiyaa keessa jiru irratti hojjennee inni tasgabbeessinaa. Dhaabni Oromoo kaayyoo kanaatiin kaayyoo dhaabbileen kunniin qabaniitiin ala deemuu jira jennee yaannu. Qaamni hidhatee jirullee kaayyoo addaa qaba jennee yaannu. Kaayyoo dhaabbileen Oromoo akkamittiin fiixaan ba'a, akkamittiin saffisaan hojiirra oolaa, akkamittiin mirgi kun dafee kabajamaa ka jedhu yoo ta'e malee dhaabni amma yookaanis immoo qaamni amma qabsoo geggeessaa jiru karaa hidhannoo geggeessaa jiru kuni kaayyoon isaa kan dhaabbilee Oromoo kanaatiin ala jennee hin yaannu. Kanaatiif hoggansi kun cimee jabaatee isaaniin illee ni hammataa, isaaniin illee ofitti fidaa, fuudhee illee akka humnaatti of bira qabee qaama nageenya biyya kanaa ni taasisaa kan jedhuudhaaf nuti qabnu. Kanaaf egaa amma mootummaa hamma murannoo qabaa. Filannoo nagaa kun isa nagaadhaan akka gaggeeffamu hammam murannoo qaba isa jedhutu murteessarraan kan hafe waan kana tasgabbeessuun baay'ee guddaadha jennee hin amannu. Maaliif namni akkasumatti lubbuu isaa wareeguudhaaf bosona keessa hin jiru yookaanis immoo lafumaa ka'ee nama jeequudhaaf kan bakka sana jiru hin jiru. Gaaffiin deebiintu jira. Gaaffiin kun akkamittiin deebi'a? Gaaffii kanarratti haasa'uudha, kanarratti walii galuudha.
gara tokkotti deemuudha jechuudha. Kanaaf waan guddaan jabina hooggansa gaaddisa hooggansa Oromoo kun murteessaadha. Mootummaan illee immoo nageenyii fi tasgabbiin biyya kana keessatti akka inni bu'uuf murannoon qabu irratti ni hundaa'a jechuudha. Murannoon kun gara lamaaniin jiraatee jennaan rakkoon amma jiru kuni yeroo baay'ee fudhata jennee hin yaadnu. Namoota nuyi hin beeknes miti, namoota afaan addaa haasa'an miti, namoota fedha yookaan dantaa addaa qaban miti jennee yaadna. Uummati kun akka miidhamu, biyyi kun akka jeeqamu kanneen barbaadan miti. Sababii kanaatiif waan kana tasgabbeessuun dhuguma murannoon isaa fi fedhii isaa jiraatee naannoo guddaadha jennee hin sodaannu nuti. Yerootti gaaddisi hooggansaa Oromoo gadi ba'e sun yeroo itti irreechi Finfinnee irratti kabajamuudhaaf baay'ee sochii gurguddaan turedha. Sodaa guddaatu ture Finfinnee irratti, Oromoonis immoo gaaffii adda addaa dhiyeessaa ture. Namoonni ija shakkiitiin ilaalan jiru gaaddisi hooggansa Oromoo kan inni gadi ba'eef haala yeroo sana jeequmsi akka hin kaane tasgabbeessuufidha maleessa dhugummaa hin qabaatu kan jedhan. Kan isaan kana jedhaniif immoo yeroo adda addaatti paartileen siyaasaa Oromoo bifa adda addaatiin walitti dhufanii walii wajjin tokkummaa labsatanii waliif kakatanii deebi'anii yeroo isaan bakkuma kaleessaa sanatti argamantu jira. Akka paartii keessaniitti dhugumaan gaaddisi hooggansi Oromoo kun hundeensaa jabaadha jettanii amantu? Ani waliigaltee amma ammaatti turan keessa baay'ee isaanii keessa hin turre ani yeroo jalqabaatii fi waliigaltee dhaabbileen siyaasaa geggeessan kana keessaati yeroo jalqabaa fi kanatti keessatti qooda fudhadhe jechuu nan danda'a. Kanaatiif abdiin irraa qaba hangara kootiin. Waan kun akka inni milkaa'uu fi hangara kootiin humna hin qabu hundumaatiin nan hojjedha. Namoota naannoo koo jiranii wajjiniin waliigalee waliin haasa'ee waliin mari'adhee waan narraa eegamu hundumaa nan godha. Kanaatiif abdiin irratti qaba. Waan sana tasgabbeessuudhaaf uumame kan jedhamu dhaabbileen siyaasaa kun dhaabbilee gosa adda addaati. Yookaanis immoo gosa adda addaa yeroo jedhu dhaabbilee kan biyya keessa turan jiru, kan biyya alaa turan jiru, kan qabsoo nagaatti amanan jiru, kan qabsoo hidhannootti amanaa turan jiru, kan mootummaa wajjiniin xiqqoo walitti siqeenya qaban jiru, kan mootummaa wajjiniin immoo tasuma garaagarummaan isaanii guddaa ta'e illee ni jiru. Kanaatiif kana walitti fidee bifa mootummaan barbaaduun akka inni deemu kan gochuu danda'u hin jiru. Fedhuma isaaniitiin kan hojjetamedha. Halkan tokkotti ayyaana tokkoof jedhamee waan hojjetame osoo hin taane ji'a 6 yookaan 7 kan irratti hojjetamedha. Ji'a 6 fi 7 utuu walirraa hin citin 7 mariin kan irratti gaggeeffamaa turedha. Anis guyyaa jalqabaatii jalqabee kanan keessatti qooda fudhachaa turedha jechuudha. Malee halkanuma tokkotti ayyaana tokkoof jecha kan gadi ba'e miti. Kan biraan waan kaleessa diigamaa turanii fi bor diigamuu hin danda'anii kan jedhu ka'uu danda'a. Garuu midhaan tokko nyaattee yoo si ta'uu didee yoo ol si baase yookaan yoo gadi si deebise lammata midhaan hin nyaadhu jechuu hin dandeessu. Qulqullummaa midhaan sana eegdaa akkamittiin akka inni si faa'u barbaaddarraan kan hafe lammatuma midhaan kan jedhu waan afaaniin hin qabu inni gaddaa yoo akkasana godhe jechuu hin dandeessu. Adeemsa siyaasaa keessatti immoo waggaa 40-50 isaa oli dhaabbileen wal lolaadhuma waliin haasaa turanis immoo jiru. Hunduma jira kun addunyaa keessa waanuma jirudha. Siyaasni akkuma kana haasaadha, mariidha, waliin dubbiidha, wal riguudha, waa walirraa argachuudha, waa walitti dagachuudha, waa wal hubachuudha, wal hubachuu dhabuudha. Kanuma keessa deema, wal rigaadhuma, wal soofaadhuma deema. Deemeedhuma qajeela. Yoo qajeeluu baate sinumatti fufa. Kanaaf ani abdiin qaba gara kootiin. Inni ammaa kuni nun deemsisu, eessayyuu nun deemsisu. Garaagarummaan keenya eessayyuu nun deemsisu. Saba tokkichadha kan nuyi gidduudhaa qabnu. Waliigaltee kana akka salphaatti miti kan irra ga'ame. Mee kaayyoon keessa maalinni inni kaayyoo keenya ilaalleerra. Kan dhaabbilee hunduma. Mee mul'ati keessa maalinni mul'ata keenya hundumaa lafa keenya ilaalle. Ergamni simmanaa baataniif maalinni ergamni keenya kana bakka hanga'uudhaaf jennee ergamni keenya kan wal fakkaatu. Mul'anni keenya kan wal fakkaatu. Kaayyoon keenya kan wal fakkaatu. Garaagarummaan keenya maalidha ree? Isa jedhu yeroo dheeraadhaaf waliin haasofneerra jechuudha. Eega kana ta'e
yoo garaagarummaa qabaanne wal kuffisuudhaaf deemna malee saba kanas gabrummaa keessatti ittisuudhaaf deemna malee bu'aa akka hin qabne hundumti keenya walii gallee jirra jechuudha. Kanaatiif namni kana kuffisuu barbaadu namoota saba isaa kuffisuu barbaadu. Ka bilisummaa hin barbaannedha, ka mirga saba kanaa hin barbaannedha jechuudha. Kanammoo namni daa'imni kana keessa hin jiru, namni siyaasaa hin beekne kana keessa hin jiru. Haala amma jiru kana keessatti immoo addaan caccabnee miti tokko taaneeyyuu jala dhaabbachuudhaaf haala cimaan yeroo itti nu mudachaa jirudha. Tokko ta'uun keenya dirqamadha. Kanaafi kan hundumtuu gameeyyiin namoonni buleeyyiin qabsoo kana keessatti umurii isaanii guutuu wareegan kan utuu waan meeqa hojjetanii duroomuu jireenya gaarii geggeessuu utuu danda'anii hiyyummaadhaan amma bara ammaatti kaan isaanii tokkoon isaanii kan noolleetu manallee dhaabbatiin kan hafan mana keessa jiraatan illee kan hin qabne gameeyyii akkasiiti taa'ee kan waliin haasa'aa ture kan bosona keessa waggaa meeqa keessa dabarsan kan mana hidhaa keessa waggaa meeqa dabarsan kan lafee meeqa itti cabsan kan summii meeqa itti nyaatan namoota akkasiiti kan taa'ee wajjin haasa'aa ture jechuudha. Kanaatiif nun baasu nun deemsisu yoo gar tokkotti yoo deemne malee nun deemsisu wanti kun jedhameera. Waan immoo mul'ataa jirudha ija keenya lamaaniin kan argaa jirudha waan nutti deemaa jiru jechuudha. Tokko taaneeyyuu cimina keenya barbaada haala amma jiru kana keessa darbuudhaaf. Kanaafi innammaan ni milkaa'aa jedheen abdii qabaan. Kanaafi dhaabbileen hundumtuu gara kanaatti uummanni illee bira dhaabbachuun tumsuun irraati eegamaa jedheen abdadhaan. Gaaffiif deebii yeroo tokko miidiyaa wajjin geggeessan irratti keessumaatii qophii addaa masaraa mootummaa keessatti geggeeffame ilaalchisee gaaffiif deebii sana irratti muummichi ministeeraa hatattamaan akka isaan rizaayin godhan gaafatanii turtan. Mee haa ta'u muummichi ministeeraa yeroo sanatti utuma dhiibbaan sun uumameenaan rizaayin godhanii filannoo uummati kun qabu maal ture? Filannoo isin immoo lafa kaawwattanii qabdan maal ture yeroo gaaffii sana dhiyeessitan? Egaa wanni gaafa sana ture dhuguma miira namaa kan tuqu ture. Ka saba Oromoo qofa yoo osoo hin taane namummaa Oromoo bakka bu'ee iddoo sana jiruyyuu tuffatamuun isaa Oromoon tuffatamuu isaati. Nuti nama sana iyyuu golguu qabna. Ittisuu iyyuu qabna. Arrabsoo ormaa tuffii ormaarraa iyyuu eeguu qabna. Wal eeguu qabna. Walii keenya gaafa walitti haasofnu akkaataa biraa walitti haasofna. Ormi garuu akkaataa nuyi walitti haasofnu akka nutti dubbatu hin barbaannu. Ormi akka kana akka hamlee keenya nu cabsu akka nu arrabsus hin barbaannu. Akka nu tuffatus hin barbaannu. Namni nu keessaa ba'es maqaa keenya fudhatee dhaqee akka inni tuffatamu hin barbaannu. Kanaatiif waan sana osoo beekaniis haa ta'u osoo hin beekiniis haa ta'u osoo isaan bakka sana jiranii yookaanis immoo eega waan sun raawwatee booda tarkaanfii fudhachuu dadhabuun isaanii waan sun waan nu mufachiiseef sirrii miti kun. Nama bakka sana qabatee jiruu fi haalli gaafa sana raawwate fudhatama hin qabu. Kanaatiif kun waan aangoorraa nama kaasisuudha kan jedhudha yaadan qabu ture. Kunis sirriidhuma. Nama tokko qofa akka nama tokkootti miti kan namni tokko bakka sana kan inni jiru. Uummata isa filate, uummata isa booda jiru hundumaa fuudheeti jechuudha. Tuqamuun nama sanaa tuqamuu uummatichaati sababii ta'eetiif jechuudha. Kanaatiif fannoo uummaticha ulfina uummata sanaa kabachiisuutu irra jiraata. Kanaaf gaafa sana bu'uutu irra jira. Aangoo gallakkisuu qabu. Muummichi ministeeraa yeroo jedhee dubbadhu dhaabni mootummaa ta'ee amma geggeessaa jiru jira. Dhaabni kun dhaaba kanadha kan muummee ministeeraa kan dhiyeeffatu. ODP jechuudha. Dhaaba sanatu dhiyeeffata. Dhaabuma sagalee guddaa qabutu dhiyeeffata. Kanaatiif fedha waan uummata sana gaafa sana kabachiisuu dadhabanii yookaanis immoo akkaataa hin taane maqaa uummata sanaa akka inni bifa hin taaneen akka inni ka'u seenaan hin barbaachisnes iddoo sanatti akka raawwatu sababii taasisaniif ODP nama bakka buufachuu danda'a iddoo isaanii. Isaan irratti kudeetaa miti yookaanis immoo fonqolcha miti kun. Ka biraa nama biraan dhaqee bakka habu'uus miti.
Nama biraa nama dantaa Oromoo tiksuu danda'u. Nama dantaa Oromoo maqaa Oromoo kabaja Oromoo bakka sanatti tiksiisuu dandeessu. Akka malee akka hin kaane. Nama gochisiisuu danda'u bakka buufachuu qaba dhaabni sun. Kun immoo siyaasa hundumaa biyya hundumaa keessatti kan ta'udha. Dhaabni mo'ate tokko ni dhiyeeffata, nama isaa ni dhiyeeffata, warra pirezidenshiyaan bulanii fi kallattiidhaan uummatarraa filatamanii deeman irraan kan hafe biyyoota akka konstituushinii akka kan keenyaa qaban kana keessatti beekamaadha. Kanaaf namni biraan namni capable ta'e namni dandeettii isaan qabu dogoggora isaan hojjetan kana namni sirreessuu danda'u bakka bu'uu qaba jechuudha malee namni biraan bakka isaanii haa bu'u yookaan dhaabni biraan bakka isaanii haa bu'u jechuu hin turre jechuudha. Yeroo tokko Maqalee dhaxxanii turtan marsaa hawaasummaa irratti baay'inaan ka'ee argaa ture. Mee waggoottan 27 darban TPLF egaa kan aangoo irra ture. Boodarra immoo TPLF maadhee isaa gara Tigraayitti deebisee hoogganoonni isaa baay'een gama sanatti jiru Finfinnee irraa ka'anii isin immoo gara Maqalee dhaxxanii turtan inni sun akka biraatti haasa'amaa ture. Mee maaltu gara Maqalee isin geesse yeroo sana?